gaaffilee isa jalqabaatti wabiin Oromoo maali kan jedhu irraa nyaataa. Wabiin Oromoodha. Kun uummanni qabatamaan uummata agarsiisedha. Dhugaadha qabsoon bifa adda addaatiin godhamaa jirti. Garuu immoo jara if dagatee rafu kana dhiisiti. Jara wayyaanee akka qeerransaatti mukarra taa'ee bulusanii ofirraa kaasuu uummata danda'e kun. Kanaaf uummanni kun tokko tooftaa isa qoqqooduutiin asirra gahuu danda'anii lammaffaan ammoo dura yeroo kenneef ilmaan xiyya turbee jee lammaffaa walitti bu'iinsi kun hamilee isa cabseeti amma ifatee jira. Oromoof qofa osoo hin ta'in Itoophiyaadhaafis wabiin itti gaafatamummaa kan qabu sirna kanas kan ol baase kan irraa gabbuusuu qabus kan karaa deebisuu qabus if qofa osoo hin ta'in sababa Oromoo biyya saniitiif dirqamni guddaan kan jiru arbarra jechuudha. Arbi naannoo sanii immoo uummata kana. Kanaaf we are the one we are waiting for. There is no wanni ala eegamus hin jiru jechuudha. Uummanni kun gaafa namni dura dhaabachuu danda'u hin jiru. Ka wanti amma deemaa jiru kun it's an implementation of master plan implement gochuu yaadu deemuu jiran bee hin dhiifne. Gootuma dabre kana mimmi'eessaa gadaa baasaniif malee waan isaan deemaniif tokko tokko man beeka beeke. Tokko jalqabumarraa'u ilaalcha farra Oromoof farra sabboonummaa Oromootti qabatanii kan dhufanii. Maaliif akkaataan itti qaraman sooftuweeriin haardweerii foon isaaniitiitu Oromoodha malee sooftuweerii alagaati kan deemaa turan. Amma gara fuulduraa sun fakkeenyaaf taaks siistamiin biyyasanii akkaataan maal jedhama keellaan bakka biraan jiru warra keellaan Booranaaf naannoo Somaaliif Harargee fi Baale jira. Mooyyala irraa haga Yebeellotti keellaa meeqa jira uummata Booranaa gaafadhu. Keellaan immoo waggaa achi ol deemu malee waggaa gad deemu miti. This whole thing itti yaadne akkuma jedhutti koppii godhanii ittiin deeman post colonial state waan akkanaa qabdi yeroo hedduu warri sirna gita bittaa alagaa jalatti guddate waggaa aangoo qabatan sooftuweerii kan dura itti loon godhame san qabatanii waan deemaniif kanaan itti deemaa jiran. Reefu amma haa gabbayaniif hin egaa jira bara gayaa dhiyeessanii malee maal na gaafate amma namni shaggarii Finfinnee osoo walitti makamanii maal ta'anii rakkoo maal qabaa rakkoo hin qabu walitti makamanii eessa dhaquudhaaf. Oromiyaa Finfinnee yoo waliin makaman maal rakkoonsi gaafadha. Adaamaa Finfinnee yoo waliin makaman Amboo Finfinnee yoo waliin makamanii bulchiinsa tokko jala ta'an maal rakkoonsa? Waay maaliif shaggar qofa? Maaliif bakki sun qofa Oromoo barbaade? Kana master plan maal mormine? Waan qonnaan bulaa buqqaase qofaaf osoo hin ta'in design plan isa maal akka ta'e waan hubannuuf. Osoo Oromoon kun fincilee sirna san kokkee qabee tursiisuu baate har'a nabbaruu jedhama. Oromoon nabbaruu uzii agar nabbaruu. Amma bar የጉሎሌ ጎሳ ነበር jecha haasoo nabbar akka taarikaatti. Waan alangee fuudhaniif fardiin wallaalu. Waan isaan deemaniif sponsoroonni isaanii maal akka ta'e waan beeynuuf waan hedduu namoonni godhu miti. Wabiin Oromoo uummata Oromooti. Wabiin uummata Oromoo uummata Oromoodhaati. Wabiin uummata Oromoo. Uummanni Oromoo karaa naa ta'e ijoon gaafa qabsaa'ee jijjiirama ofirraa ni fidataa jechuudha. Ka namni waa'ee ajandaa kanaan uume ajandaa kanaan hin uumne. Ajandaa kan isaantu uume tokko gabbaasee himu ajandaa kana osoo ittuu himamin innaawwatuu fi warra bilisiginaa Oromiyaatiif warra biraatiif osoo himamin walgahii koree jiru galeessattu godhama jamaaniit
Ajandaan duratti himame biraa kachitti dhiyaate achirra gaafii waggaa kaasuudhaa kaan they were harassed. Doorsifaman, sodaachifaman, arrabfaman saniif nurraa dubbadhaa ka jedhan. Akka waan sirna even inter-party democracy, internal party democracy akka wajirutti waggaa dubbattu. Warri faarsee bulaa kana mee qondaalotuma keessan dhaqaati warra faarsaa ooltan kana interneetiin alatti gaafadha waan isaan ofii keessa jiran. Opiniyoon bare wayyaana jalatti hafuura baafachuu dadhabdeetti nuti hafuura ta'aafii turre gaafsan. Arras taanaan namoonni hanga takka illee quuqama uummataa qaban hafuura baafachuu deemnan cafa qabnaani kan gamana baafachuu danda'an jechuudha. Gaafii barbaachisaa bareedaa kaase gurbaan balziqnaa sun. Tokko maal? Mariin bakka booda uummataa fi paartii yoo godhe maal rakkoo qaba? No. Heera mootummaa keessatti sirriitti warra ogeessota seeraa gaafadhu obboleessa kiyya. Dhimmoota sadarkaa paarlaamaatti jijjiiramuu danda'antu jira. Baajata fakkeenyaaf uummata hojjetu mari'atiin baajata jijjiiruu hir'isuu danda'amu paarlaamaan. Fooyya'insa heera mootummaa marii uummataatiin malee hin danda'amu. Mariif murtii. Public consultation sadarkaa mana manatti jettee sadarkaa mana manaatitti keessattuu keewwattoota murteessoo ta'an jira. I think tokkoon gaafatamaa warra jiran kana keessa na fakkaata. Ka referendamii qofa osoo hin ta'in keewwattoonni tokko tokko uummattoonni biyyattii hundi konsensus irra ga'ullee kan qaban. Naannolee keessaa lama sadaffaa maal kan gaafatu jira bara. Waa'ee dhimmoota hedduu uummataaf barbaachisaa ta'an biyyaaf barbaachisaa ta'an waan jiraniif dhimmi lafaa very vital. Asseetiin uummanni isaanii biyya isaanii qabu tokkichi lafa waan ta'eef very vital. Dhimmi federaalizimii dhimma dhiiga meeqaan dhufe waan ta'eef dhimma paarlaamaa murteessuu danda'u miti. Gaafii san baganaa kaafte obboleessa kiyya. Wanni waan kana akka ajandatti qabuu barbaadeef tokko federaalizimii jijjiiruu kan dibeentaa no big deal. Garuu federalizimii jijjiiruufis lafa jijjiiruufis through public consultation and referendum osoo hin taane paarlaamaa dhiyaate keessattuu paarlaamaa paartiin takka harka 90 wayii keessaa qabdu dhiisiiti odoo sirna dimokiraasii dhugaa ta'e osoo paartiin bilisignaa parsantii 30 qabaate ijeemaa wajjin 20 dabalatee 51 mootummaa uummate parsantiin 49 nu taaneeyyuu sadarkaa paarlaamaatitti heerri mootummaa jijjiiramuu qabu. Sadarkaa paarlaamaatitti keessattuu dhimmoonni ijoon dhimma biyyoolessaa ta'an wantoota akka federaalizimii, wantoota akka lafaa laaftutti paartiinii fi even paartiin hundinuu wal taane nuu fi abiifallee wal geenne mari'annee jijjiiruu qabnu kana. Gadi bu'ee uummata keessatti mari'atamuudha qaba. There is a reason constitutional making keessatti wantoonni akkanaa kuni mariif marabbaa uummataa gaafata. Laa dhimmoota elite consensus, elite bargain jechuun hayyoonni biyya takka hoggansi siyaasaa irratti walii galanii furuu danda'an jira. Odoo irratti walii galanii hayyama uummataa kan ittiin argachuu qaban keessaa dhimmoota ijoo biyya sanii keewwatoonni amma isaan tokko barbaadan keewwata gurguddaadha. Keewwata bu'uura sirna mootummaa biyya sanii bu'uura mootummaa sanis fundamental ta'anidha kan amma isaan jijjiiruu barbaadan. Kuni mari'atamuu qaba. Ganda gandatti mari'achuun dirqama isaaniiti jechuun barbaada. Ka Hararii wal bira qabeen akaas obboleessa kiyya. Tokko historical contextii adda addaa qaba. Lammaffaa mee dhaqii gaafadhu uummata hundannee sanuu yoo gammachuu qabaatan dhimmoonni dhaqee hedduu lallaalee waan ta'eef uummanummaan sunu gammachuu qaban moo hin qaban ka jedhu sirriitti keerfulii dhaqiitii laali sirriitti hubadhu. San booda itti deebina akka shaggaritti. Shaggar Finfinneetti makamanii haa makamuu miti. Yaannummaan magaalaa Oromiyaa irraa muruutuun maal dhuftee barkan jechuu jiran. Oromoo tana baadiyyummaan rabbii uume. Waa'ee Harar irraa murta, Direedawaa irraa murta, Finfinnee irraa murta. Baramammoo maal jedhan meetiroopolis, riijiyoopolis jedhanii Shaashamannee Arsii Lixaa jalaa baasan, Adaamaa Shawaa Bahaa jalaa baasan. Waa'ee waan akkanaa bakka biraatti argaa hin jirru. Waa'ee if gaafadha. Oromoon haa magaalummaa afaan tokkoon.
harka tokkoon Oromoon haa magaalamu jettee barreessita. Harka biraatiin magaalota immoo baadiyyaa Oromiyaatirraa murta. Waay maaliif kun godhame? Kan jedhu gaafachuun barbaachisaadha. Buleetiin waa'ee anaa fi Abiyyi jibbool irraa qabnu hin qabnu dhuunfaa wata akka hin goone. Yoo actually kind to me hanga duraatti. Boodaas waan dhuunfaan na godhe hin qabu. Akka sirnaatti na Jeesuus yaalanii jiranii waan hidhanii waa hedduu yaalan. I never took it personal. Akka dhuunfaatti namni ani rakkoo irraa qabu hin jiru. Falmiin kiyyaaf mormiin kiyyaa akka muummicha ministeeraatti malee akka Abiy nama dhuunfaatti akka Abiy Ahmed Aliitti rakkoo tokko irraa qaban. Muummicha ministeera Abiy Ahmed Aliitti irraa rakkoo qaba. Imaammata inni hordofu, tarsiimoo inni hordofu, siyaasa inni hordofu ajjecha jumlaa biyya sanitti geggeeffamu walwalnis geggeeffamu irraa mormii qaba malee rakkoo tokko irraan qabu dhugaa yoo dubbanne warra akka isaa Shimallis ta'e Taakkalee Abiy warra umriilee walii deddeebi'an waan ta'aniif warra kaan irraa inumaa walitti inni qabna gaafa hariiroo walii qaqqabaachaa turre jechuudha. Sanii miti kan akkasitti hin fudhatina akka jibbaatti hin fudhatina. Anna jibban jellee yaadu. Wanni walii qabnu garaagarummaa akkaataa adeemsa siyaasaa saba keenyaatti biyya keenya irratti garaagarummaa qabna malee wanni dhuunfaan wal qabate hin jiru eenyu bakka bu'a akka jedhu. Maal taatan? Uummat miliyoona 50-60 mana keessa dhiisi. Guute Oromoo biraa dhiisaati. Bilisigan nama kana keessa namni isarra wayyaa bulchuu danda'u hedduu jira. Ayinoo waan hin beeka bara. Maqaa waan dha'ee qalam godhanii bulchan malee namni jira. Yaadni abalu yoo bakka sanii ka'e eenyu biyya bulcha jiru sun hin ta'u. Maal gadda abbaa gadaa gobanaa hoolaa tureemi. Gurbaan abbaa gadaa ta'e kana ni beekna. San dura bayyana sanbatoo gaafa ka'u hedduu jaalanna turre bayyana sanbatoo. Otoo ka'uu baatee ni feena. Sirni garuu nu gaafataa bayyana sanbatoo ni deeme. Achoo gomana hoolaatti dhufe. Achoo gomana hoolaa ni deeme. Gurbaan dhufe amma ka'uu yaadadhu. Abbaa gadaa dhufe kana gurbaan lee jiruuni abbaa gadaa dhufe kana amma qallee hin beeku. Dargaggeessa waan ta'eef gurbaa jedhaani. Warra umrii kiyyaati. So we try. Malee abalu yoo deeme Oromoon nama hogganu Itoophiyaan nama hogganu hin qabu inni jedhu kuni faafa waan akkanaan jeenaa guute namni ni. Itin qabna fakkaate. Hafuunu gaafilee biraa. Gaafilee biraa hafuunu. Doktora Biyya yeroo bu'anii nama bakka buufatan qabu. Hanga qophiin isaanii yoo doktora Biyya achirraa bu'anii namni kan biraa bakka sana buusan qabu isa jedhudha. Tole ulfaatu galatoonni waan birbirtee fi egaa walitti deebina yeroo biroo sirriitti haasofna irraati. Galatoonni irraa. Bakka nama buufatan qabdanidha. Egaa daawwattoota keenya yoo bilbiltanii kallattii hundaanii yaada dandeessanitti mata duree ijoo keenyaa irratti akka fuulleeffatanii barbaada. Baga nagaan dhuftee sagalee kee nagaamaa baga waan bilbilteef galatoomii gaafii qabdu gabaabsiitiin baasi. Gaafiin qabaa dabarbaa'ee innis maalidha? Akka haala Oromiyaa keessatti ammatee warra taasisee politika Oromiyaa keessatti jirtu Itoophiyaa magas jiru irraa taasisee qaama hidhatee fi qaama mootummaa biyya bulchuu gidduutti haalli duraan deemaa ture sun walitti ka'edha. Hello? 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 Baay'ee waddaan fo'achuun nutti ulfaate namoota baay'eetu bilbilaa jiru.
Hello? 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 Indagama. Indagama. Naga, waan bilbilteef galatooti gaafii qabdu gabaabsi dhiinu kaasimaadha. Okay, waan gaafii waan giraafii. Amma majority forward. شوفي يا رينسا يلف برا ايه كوكا بقى पूरा कर ऊपर जैसे कह रही है फिर से नहीं जब कम हुआ मार पे ये लोग हैं हम वो मार गुरु ग्यारह जो नानो गन में क्या था तो जरा जल्दी नगर होगा जखम होता है मरो वहाँ फायदा के जो सा जब कम हो रहा तो दस आयरलैंड दस से बरो जाने से और वो तो क्या हमारे पूरा अतुल्य कर उसको हम फॉर्मा जरा फॉर्मा का टीम डबल ओमा उनकी मर्जी से आती है ना लेकिन देखा होगा हमारा करोड़ सा हमारा कहते हैं उसका हर किसी से मैं अब जिसको था वो जो हमारी कोई जिसको इतनी वाले था ना कैसे आयुष महामार होगा आयुष मकाबा किसका लेफ्ट वाइट रखो कुछ करा कोई आ गया जरा हमको कितना रहे दो रखा बस हमको कितना रुक देखा खराब आपको फॉर्मा Hello? लगे सामा Indaga, baga nagaan dhufte galatoomii gaafii qabdu gabaabsi dhiinu kaasimaadha. aye fikra to mata ana to jawadi asla ma haji kan gabi nan ka bu gabi ga ba ko tinka waya ma ko ti to arama tara ka se de da hale ba se wajin bada juhati kan to no to no padiora kan to no padio ko ki budar ki da budar ki me tare ki der ki na ara tardoni oromia na jinna di ne ke na kan ko na je mari ba jai ba ya because sante warna dargi itu sendiri jera jadi amanani dargi dari kira perawat ya apa berarti tipe oje akan tidak tuh wana kara kita turille ga ko gatti perawat ya turille angku ada mana angku tuh dapat mau kita dapat mana koso doang kita kira tema jadi mau kalau di sekolah ada marah kan sih sudah biasa kaba arah tadi kau mau masanya tuh kaba kaba mau bentuk ya kan akan kita arah teh tuh kaba kabirada only with the Ginara for me, I did chat that our ranking some cool. And also the English Gaba had the Arabic Gava one Jirate. Yellow Araka Namara is we are the Yoga. Gava one Gava, one Kamisan Gava, one Jirate. Next time, I can find the Matata and Yoga, a capital and Yoga. Yellow Gava one Yadi Yoga. Galatoomii ulfaata. Ayyee gaafii tokko dabalatnu moo hingaa? I think taniin tuyne booda te adeemnu xiqqoo jalaa jalaa. Ayyee daawwattoota keenya namoonni bilbilaa jirtanii galatoomaa waan bilbilaa jirtanii waan hirmaachaa jirtanii fi gaafileewwan gara 5-6 wayii qabannee jirra. Gaafilee kana hanga dandeenyetti saffisaan irra deemnee isinitti deebinee kan dhufnee isinirraa ammas sagalee keessatti fuunu ni ta'a. Ammasitti gorsaan akka bareedanii gaafata kabajaadhaani. Obbo Zohar garuu itti si deebisa gaafilee baay'eetu ka'anii gaafilee baay'ee kan kana keessaa